Dagare Davis. Kesan deba dagale. Kamu kuman deba misi argi tadi. Isma dagale kabda. Beraka cikirilo margi. Mama kot. Karena akana kuna mande dabale akana mate akana wai kuna mu namne dara birabi yato koyo demu wai ande namne hojjata kunille ile to ko sababa huditi bidde wa falfala bira ukesa abu sababa huditi kulina makusamade wajibali ndio falfali ndio hojjata namne wolsea Egana lewol tasawol komata aga jarrani simbira fide hojjata turtani yerodera ture amma jarran rabbi gode jennam biya birade mufi qoppae kanafi isumma tokkumma dan gegessu isa difama wali godu isa wan askesa ture difama waan fundura deemu du'aayi akka godhamuuf akkanatti yaadee abbaan fira kana dubbise sababa biraan qabu wal komate dhiifam hageessuuf du'aayi sadaffaan ammoo dharraan akkanaa kun ammallee nama keenya akka rabbiin dabalchiisee dhaqqabsiisuufi kanaaf guyyaan hadhaa taasifame eegana komii qabdanillee dhiifama akka gootaniif geessuuf du'aayi akka gootaniif dharraa biraatiifillee akka eegana rabbiin nu dabalu akka gootaniif akkana kunoo gosa ardaan qoreen silaa gosa tokko akkitti keenne qoreen gosa tokko aanaa tokko balbala tokko akkasi kaayanne gosa nu duubaan jirullee dhiyeessinee kunoo akaakayyuun ajjiranii abbeeronni ajjiranii ardaan ajjiranii akka kanaaf guyyaan addaa taasifame waan hafe abbaan sunii sidii dabale eeganna daballi yoo jira uumaan hamle yaa sabani naaf biya gaafa gammadee gaafa gaddaanee guddina dhaabachuun isinii akkana gargaarsisan dhiyeessaa biraatti tuusee waajjirri keessanii akkanatti tokkummaa ta'ee afaan tokko garaa tokko dhaabannaa yeroo tokko dubbata malee akkanatti dhuftanii geessuu keessanii fi gammachuu kana qoodamuu keessanii fi gammaduu keessanii isaa kanaaf wanti addaa waliin nama keenyaan daballee wanta jennullee hin jiru galatamaa keessumaan abdullaahii akka deemanii fixaniiranii isinis abbaan abdullaahii yaa'u kallattii isinii argisan malee awwal akka yaada kiyyaatitti jaarsotiin dubbisaa jedhee isinii waan isin jetta isinirraa fuunee gara du'aayitti seenatanu. Amma ulfaadhaa jedhan jechuufillee nuti kanumatti mari'anneetiin ammisini sheekoran waliigala aanaa kee aboo jirtanii nurraa bakka waayanii dhufanii anam mufimaan itti deebisa nama kana duraan dursee bismillaahi rahmaani rahiim kanam dachii kanarra rabbi itti aanee namni haadha abbaan raarfama haadha abbaallee rabbi kawaa hundaa taayisu rabbi irra aanee haadha abbaallee saba gootee nama barsiifti kun ka sababa ta'ee nama kanneen iddoo garagaraa riskii garagaraatti rabbi ada apa kita hanya bakal gratis wow manuji mutum mati manuji mutum mau punya muda kan kita balik misalnya saat eoka itu boleh sera aku misalnya buatkan mana kena kita darga kita banyak ulana boga bersama kancale gadana kita ambil boga jidda maga dinjuru kalau nam kena aja kita juru anak man kuni mudah karaa hedduu wanna jedhaa ture deeggarsaan sa'aatii haa ta'u waa baay'ee dalagaa ture
amma waajjira bishaaniitiin iddoo kana itti dhagahame waa'ee bakka kana argamee godhuudhaaf akka waajjira bishaaniitiin akkuma Oromoon uumamaafu ilmi sadii ka abbaa caalu ka abbaa qixaatiin ka abbaa dhaanu jedhan akka du'aa'iitti godhee ilma abbaa caaleetiin as dhiisi dachii kana lafa ilma biyyaa ilma gosaa ilma namni marti tajaajilu akka ta'u waajjirri kun du'aa'ii godhu lammaffaa namni kun nama sadii jedhame tokko ka ofiif jiraatu ka ammoo namaaf jiraatu ka innuu namarra hirkatee jiraatu akka ammoo ilma namaaf jiraatu ilma hayyuu ta'uuf waajjirri kun asin du'aa'ii itti godhuuf argame akka waajjira kanaatti du'aa'ii qofaa miti ergaa garagaraallee kennaa garagaraallee waan jedhu waajjirri kun maqaa waajjira bishaan inarjiitiin sochii guddaa taasisee iddoo kana argameera. Kunin kallattumaan afaan halaqaa walitti qabaa keenya abbaa keenya kan lammaffaa yoo baate gaadhaa nama bakka isaaniin tuqu sheekun baata du'aa'inaa kennani amma kallattumaan gara isaanii isin dabarsaa isin manguddoon akaakayyuun abbaan ardaan namni biyyaa xiqqaa guddaan dachee kana argamtanii iddoo obboleessa keenyaa kan akkana bareechiftanii nu bira teettanii akkana nu gatteettanii nu sadarkaa nu gootanii ulfaadhaa jechuu keessanii isinillee ulfaadhaa galatoomaa jechaa an kallattumaa hoogganaa kennaaf kennu. Akka nama waliin hojjetutti namni kun oolu biraa deemu nu gaddisi. Akka nama hiree argatee carraa argatee immoo akka mana hojii keenyaatti gammachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa addaati. Inni biraa immoo bara ani waajjira bishaanii hoogganutti namni kun carraa argachuu baay'ee itti gammadaa gaafa akka carraa ta'eetti mucaan kun carraa kana argatu abbaadhaan osoo nu argine maatii tokko osoo waliin argine fiiganii nama dhufa miisee jima dhufe kana amanuu dhabanee irraa fuudhee dubbise kun gammachuudhaan miisee sirriiti baga gammaddee haqi maatii beelladuu qalee abbaa beelladuu jedhanii deemnee haadha geenne xaa'u rabbiin galanne haa ga'u mucaan kunillee dadhabe osoo hin jenne guyyaa inni deddeebii karaa kanaaf hojii irratti illee osoo danqaan geessin hayyama kennaa fi akka waan kan raawwatu goonee kanaaf kunnu gammachuu guddaa baay'ee itti gammadu namni ka jiraatu akkuma yaadan kaasan namni ka jiraatu guyyaa fi gaafa guyyaa gara hiree isaa bal'attee biyyoota irraa kana bira nama asii achi deemetu biyya keenya illee gargaaraa jira. Kanaaf mucaan kunillee biyya keenya illee rakkoo uummata keenyaallee carraa argateen gargaaruu danda'a jennu akkasii gammachuutti qabna. Inni biraa akkuma achii ka'e mana keenya keessa mucaan kun dargaggeessa namni amala garaagaraa qaba. Mana keessatti illee dhiisi garaagaraa turee jira. Ijoollummaan kunillee jiru. Namni mucaa kana tube yoo ijoollee illee mucaa kana waliin kaatu dhiisaa gorsee nam guddaa godhe kan inni kaasuu hin danda'u. Bilaan osoo kaase homaa miti abbaan kaase namatti tole. Nama kanneen illee addaan tisine hadha jaalala uumee akka isin argitan kun namni walitti cinaa tokkoon gaddatti kan jedhu san nama keessa jira. Kanaaf ijoollee kana tisine gaafa dheengadda ni guddu hojjetaa keenya hunda bakka tokko waliin qabe namni mucaa kanatti illee mufatta hiriira namni jiruun illee wal bira ta'a du'aan illee wal bira deema namni hundinuu dhiifama walii godhaafuuf walii godhaanne akka mana keenyaatti itti dhaafamu mucaan illee dhawata dhufu sirraa deemaa jira namni kun gara biyya biraa deemaa jira waan ta'eef oduu asillee hin jenne akka dhaamataatti illee nama kana dhaamannee jirra. Namni bakka biraa deemu amala ofii kaasii qabu salphisee gara biraa deemu waan ta'eef isa kanallee dhiisu waan jennu nama kana akkanatti
isallee ijaarree guyyaa tokkotti rakkoo qabsannee osoo irraa rabbilee kanallee isaa dhufe haadha hundi sagantaa gammachuu kanarra argannee jiru waan ta'eef osoo kana caala dubbadhee baay'ee natti tola. Wanni biraa waan natti dhagameef mucaa kana waan an keessa beeku jira kan namni biraallee isaan beenu. Dandeettii qaba waan ati jetteetti kennitu waatti dabalee sitti. Namni kun nama ba'uu danda'u waan jiru waan baay'ee dubbataa ture. Anamma kana caala dubbadhee nama waan ta'eef akka waajjira kennaatitti waajjiraalee kanallee deeggarsa garaagaraatti gaafanne nama kana deeggarsaa godhu fi qannaa humnaanillee mallaqaanillee waan jedhu qarshii 70,000 qabannee dhufnee jirtu waan ta'eef kabajaan akka nu gaafii ta'uu ani sultaan dubbateera namni hojii akka sadarkaa milmaaniitti deemee mucaan kun keessaa ijoollee olaanaan keenya namni waggaa 40 waliin jiru. Ani dam arreen nabbay malee waggaa 38 namni nu waliin ta'een jiru achi gadaanaan keenya irra xiqqaa isa gorsaa ture keessattuu amma adeemsa kiyya jala amma ijoollee hedduun nu biraalee adeemsa kiyya jala keessatti gamajjii nama adeemsa kiyya nama bakka iddoo nama furii isaan gaafattu jala ana tokkicha amma achi jira jechaadha. Kanaaf mucaa kana bal'inaan gorsaan keessattuu akka abbaa adeemsaatitti baay'ee ilaalaa turre. Mucaan kun gaaf duraan siviiliidhaan jira amma siviil injiinariingii bakka eebbifama ture. Haala bakka barsiisuu irratti illee deeggaraa ture. Waan ammoo intelligensii waa uumuu garaagaraa nuti amma inni nurraa lixuuf gocha guddaan nutti dhaga'ama. Isaani carraa isaaf dhufe isaaf caalaa bal'inaan suuta illee uummata hunda illee teessuma sa'aatii hunda dubbanna. Qarshii 70,000 maqaa koree warra mallaqa fuudhuutiin qopheessinee argatanna. Koreen asis kan inni nurraa fuudhanii badhaasa hojjaallee amma asitti inni nuuf afoo qabna. Asumaan badhaasa kana koree isin keessaa abbaan Suudiyee abbaan dureessaa abbaa Abdullaahi fudhatanii nuu kennitanii kanaaf akkasii galatooma mallaqni 70,000 kennaa hojjaa Abdullaahi kufee asitti haa fudhatu abbaan Suudiyee kama guddoon asii boottaa nuu kennaa. Irraa ka'ee haa fudhatu. Ulfaata galatoomaa nama guddoota kennaan amma isi irraa du'aa afaan takka lama ennaan hubaxinnaan itti deebinee haasofnaa booda bartuudha. Siamo dibbanni bulle akkuma jedhamtu nagee guddina beekaa sarpheen illee baran baratu ana qayyuu godhaati tokko dawaa nyaafaan koorati kanaafuu carraa akkanaa kan fakkeenyaaf namni gosaa waliin akka naannoo qoree kanatti akka biyya naannoo keenyaa qaracuutitti shaammannaatti qaracuutitti no ilmaan hojii kanaa nama gahaa boorumti keessatti haja qaboo ijoollee nama gahaa kanaa achi qaracuu keessatti tokkollee hojii aanaa hojii akka hojii jaallamanne hojii akka aanaa kanaa keessa hojii hojjan malee hojii alaan deemu kun ammoo maali nama caafu ijoollee gaa'e daa'imummaa irraa xiqqoo afaan yoolii gubbuu isaatti haa ta'u malee waa irra bulchu kaanlee sossomneetu araarsinee nagaa gooneertu. Kana waan ta'eef amma carraan kun carraa olaanu rabbisi nu godhe. Maaliif fiixaan namaa gariin namaa yoo waan garii himamte namarraa ba'e dhiise uummataatiif hin gammadu namatti dhagaama gammachuun nama dhagaama jechuudha. Kana waan ta'eef amma du'aayi gooneefi goonaati mulu du'aayi as baane nyaata iddoo dhallaa doon taane horii illee wal gargaaraa du'aayi wal gargaaran du'aayi. Kana waan ta'uuf biyya alaa nyaatu dhaquun nama dhibu galmuun nama dhibu ormaa jedhan. Haa ta'u malee bifa fayyadamu akka dhageenyetti kanaafuu amma maal jennu rabbiin kenna kadhanni nyaata rabbi tokkocha isa kana rabbi akkuma asii dhaqeen abbaa illee waliin qabdanii du'aanii gootanii amma abbaa lammaffaati waluma qabnee itti biifna abbaa afaan lamaan dursitanii abbaa inni irraa bahe abbaa tokkoffaa dursitee dubbanneen dubbannu sayyidii dhugama jettanii abbaan kun narraa bahe eega narraa bahe hoo anuma guddisee nama guddaa fayyadamu maali carraa namaati wanti kun nama beekumsa barumsaan qabu bakki haa ta'u malee
أقول يا قيم يا وفي بيكت إذا لم تفوت ولا لم تفوت ولا تفوت ما هدي كمان أنت إيه زي الرق زي أما رب زي بدأ يوكيني لا قدام إيه أما أنكم إسامة تلوت رب زوجته بأولاد يموت أنا أفوق أما أبان جدي أكا زي نام جدي هذا أنا مولبه أنا كنت مولبه دعاء بقى بدي والله أنا بقى بيه أنت كنت سبب ما جري دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي أسيل نبأي سبقات مكان نبأي وجدها أباتي في كأبا ولنوجة كمجان كل ولنوجة تأي أمة مكانا قرية تأي كبجان أسيل نبأي كما تشوفون القدم سيسي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أني وان بدا وانا كافر وان باقي كاسي وجتان سنترا إسان ولنوجتني باقي بطيرة أني وان لما أفتق بيتشاو تبنغا ما جنان gammachuun kun dhugaadha namni keenya barumsa irratti baay'ee miidhaa qabatu keessattuu aanaa kofalee keessa waggaa dheeraa zabana sillaasee irraa jalqabee namni keenya utuun baratin utuu baafee maaliin mana barumsaan qabu ka qabnu kutaa gabaabduu qoree irratti ka jiru isa bira taree namni keenya kofaletti deemee baratuu hin dandeenye warri ollaa san jiran ammootu barumsaan gizee dheeraa amaaratti hin qixxoofne malee waan achii gadi baratanii bakka gaarii seenanii bakka gaarii namni keenya ammoo gizee dhiyoo barumsaan wal arguu hojii wal arguu namni keenya hojjataa ta'uun gizee dhiyoo kuni ammoo sa'aatii gizee dhiyoo kana keessatti gammachuu hagana hin jenne ibsaa namni keenya yoo deemu bakka kudhitti yoo deemu yoo agarru itti gammanu namni ammaan tana dhalate kun ammootu xaarii bu'ii bayee kaleessa namni keenya keessa ture uduun beekin hiyyummaa namni keenya keessa guddate horii bichaa qabaatu achi mana adda magaalaa baadiyyaatti qorqoorroo ijaaratan kana shilingii sadiin birrii takkittiin gaafa qorqoorroo bitamee ijaaramu waanii wallaahi manni citaa itti isaa rakkoo keessa sadarkaa birrii takkittiin sunillee gaafas sadarkaa guddinaa keessa isa irra taree har'a ammoo hawwii kaleessa abboonni keenya akaakayyoonni keenya hawwaatu ilmi keenyaaf umrii keenyaan illee hawwii san itti baalee ture alhamdulillahi rabbil aalamiin kuni gammachuu isa duraati jedha sadarkaa biyya alaa isaatii biyya kana keessattuu miidhaa likkiin isaan beekamne amma ilmi amma achi dhalatu isaa kan dhalatee amma sadarkaa kana jiru sadarkaa guddaa keessa ka amma achi dhalatu ammootu hin dhalataa fi guddataa uduu isaan beekan uffanni bitamee fi lafatti haati gaafa garaa keessa ulfoofte qophaa'ee kitaara jechuudha. Rizqii kana warri kaleessa keessa tare ammoo hin dhaqqabne hin agarsiisu. Kun alhamdulillahi rizqii gaarii sadarkaa bishaan irra waan jiruuf adda ijoolleen teenya dhiibii murtee sadarkaa kana gahuu jechuun akka barumsaatitti ijoollee hawaajii dhaqqaboo korroo irraa wanni kun nu gahuu danda'e biyya ambaatti dhageenya malee kana keenya irra gaheeti miti. Isarraa ka'ee har'a kanallee carraan akkanaa gahee ummanni aanaa qoree kun hojjettoonni jirtan kulli itti gammaddanii nullee gammachuu kana isin waliin qoodamne alhamdulillahi rabbil aalamiin isinillee rabbi isinirraa haa jaalatu rabbi rizqii keessa guddaa haa qabu rabbi ol isin haa fuudhu akka isin amma gammachuu isaa kana asi qoodamuu qabna jettanii gammachuu kana qoodamtan akka isin qoodamtan kan qooda ufi rabbi isin yaa qooda gammachuu rabbi isin yaa qooda isaa hiree kana isinillee haa dhaqqabu isallee bakka gaarii rabbi isaa dhaabu bishaan asii amma gadhiisee bishaan biyya biraatiin dhaqaara bishaan sanillee bishaan kanaa olii rabbi isaa haa rizqii guddoo rabbi isaa taabatu hajaa isaa rabbi olii isaa haa duubaa dura isaa rabbi haatis umrii isaa rabbi haatis isallee ammoo nama biyya beekee waa'ee biyyaa kana beekee waa'ee firaa beekee waa'ee biyya dhalate kanaaf yaadee sadarkaa gaarii galmeessu rabbi isaa haa kana yoo jedhe nagaa waan takka ammootu akkuma jedhame mucaan kun daa'ima isinitti illee dheeressee
daa'imummaan isaa kun isin bichaa warra hojjetaan inni isin bira dhufee bichaa utuutaan hin godhatte daa'im. Abbaan kun naatis sinaa bobbaasi waan badduu hojjetee isii garaa keessa godhu. Maali? Barattee sadarkaa kana geettee dippiloomaa irraa digrii jalqabe. Digrii irraa maasterii jalqabe kan jedhu sadarkaa sanitti xiqqoo isii inni ijoollummaa waan qabuuf bakka kana bichatti wal qoduu danda'an malee rakkina biraa baay'ee qabu. Abbaan ammootu kanarraanuu si gargaaraa sadarkaa kana godhu. Inni ammoo qalbiin ijoollummaa waan jirtu bakka san xiqqoo isii loqodaan arrabaan oollee. Sanillee hoo abbaan namni jaarsuun isaa jaala. Ofii isaa ofii irra tankaarfataa inni yoo gammachuuti achi aariin isa bira jiru yoo rifatee gisee takkitti rifatee ka'ee ofii sirreessee bakka san irraa deebi'e malee rakkoo biraan qabu. Kanaaf abbaalleen dhiisee fi isinillee warri hojjettoota sadarkaa jirtanii sirriidha jettaniirtanii amma dubbattaniirtanii rabbi isinii haa dhiisu ammallee garaan nuu dhiiftanii fi gammachuu isaa kana akka qoodamtan kanaan akka bakka isaallee bakka isa hawwitanii sadarkaa biraa taatan kan rabbi bakka isinii buusee sadarkaa isaaf yaaddanii kanaa olitti nama achi ol isinii yaadu rabbi bakka isinii yaadu. Hajaa keessan kulli rabbi ol isinii haa qabu. Duuba dura keessan rabbi haa tisu. Mucaa kana abbaaf haadhaaf gara yaadu miti nama biyyaa yaadu rabbi isaa godhu. Nama biyyaa yaadee akka hadha dubbatan kanatti waan tokko maqaa biraatiin kaayee aanaa kanaaf sadarkaa akkanaa godhe jedhanii akka hadha dubbanne kana dubbatu rabbi isaa godhu. Barakaa rabbi isaa haa godhu. Kana yoo jedhe nagaa manguddooleen baay'ee jira isinillee sa'aatii keessanii waan sa'aatiin dheeratee sadarkaa biraa nama jalaa ta'u galatuuma. وعليكم السلام. آمين. Ammoo kana nuyi taa'an jenne ammoo inni yoo abbaa tare sirrii yoo abbaa hanqate waan naa nyaate yoo abba qixxaa'ee waan naa dhaabee jedhanii asii abbaa ta'uudhaa feettee arsii jennaa alhamdulillah rabbil aalamiin gaafa mucaa duraa isaa diisi inni muree sun ka'ee uffataa dhoqee bitii kudha shanitti Abisha nyatartani abisha. Both, but she's a both.